Ana kisi reefu koo biyya kana hin ba'u. Waadaan qaba. Eenyuani ji'a sagalitti hin dhaladhe. Ijoollee sabiyyii ijoollee xixiqqoo wareegamte diina dhaabate wareegamsan adda miti ani. I'm proud biyya kana jiraachuu kiyyatti. Qeerroo Media Network subscribe, share, like nu godhaa galatooma. Jamoo akkuma isin argitan kana qabsoorra jirra. Sirba baanii morman dhoyfatan jedhanii miree yoo mammaa isii akka jira. Kanaafi qabsootti jirra, qabsootti jirru, qabsoo finiintutti jirra, qabsoo finiinsuu kanarraa waan if duuba nu deebisullee hin jiru, hin jirallee natti hin fakkaatu. Kanarratti ergaa nanarra qabadhee isiniin dhufe salaama sin daganne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakka jirtan maratti salaamanni kiyya isin biraa qaqqabu. Sheer godhaa garuu adara daawon kaarotii jedhaa jirtanii sheer gootaniitiniin waa'ee kaarotii kanallee nama baay'ee biraan naa ga'uu qabdanii. Kanaaf ammoo sheeriin isinirraa eegama. Namni keessa jirtu kun gadi godha. Peejii gurguddaa kanarra sheer godha. Yaqiiqaa takkan ga'u namni 800 seenuuf. Kanaafi wanna nama dubbachuu barbaadu akkuma isin argitan kalee dheengadda biizii turre hiriirarra turre uummata keenyaa sagalee taa turre har'a kunoo boqonnaa qabna. Kanaafi jalqaba irratti waa'ee artistii Galaasaa Gaaromsaa irraa dubbadha. Galaasaan Gaaromsaa artistii keenna artistii baay'ee jaalannuudha, artistii baay'ee kabajaa isaaf qabnuudha jechuudha. Mata dureen kiyya kaarraa dhaamsa waa'ee kaarotii irratti dhaamsa qaba. Ijoollee shamarranii hundaaf hunda keessan jechuudha. Addaan hin baasuan biltsiginnaa daggafi, kafaa'oo daggafi, oromoo daggafi. Walii galatti amma wanni jiru maali beeytanii? Mootummaa naaftanyaatii fi mootummaa ummata oromoo jidduutti ka deemaa jiru amma. Shamarran hundumaaf ergaa qabaan. Isi maal jedhaa? Ajeessa akka jedhan san hin beeytanii waa maraan fixe. Kanaafi waalaikum assalaam isiniin jedha warri salaamata na gaafattan. Salaamata keessan isin jalaa qabee jira sheerii naa godhaa. Peejiin kun diqqaadha. Kanaaf sheer isiniin jenna. Wanni ani sirratti isinirraa dubbadhu waa'ee artistii jaalatamaa keenna Galaasaa Gaaromsaa irraa dubbadha jalqaba. Galaasaa Gaaromsaa namoonni tokko du'a Hacaaluu sirritti beeka. Waan Hacaaluun ta'e sirritti beeka. Nama Hacaaluu ajjeese sirritti beeka. Hayyoonnummaan kennaan namni baay'ee waa baay'ee barreessaa jiran. Tokkoffaa gaafa reeffi isaa gara Amboo deemu akka reeffi sun gara Finfinnee deebi'u ka goosise Shimallis Abdiisaatii fi Takkalaa Uumaati. Kuni waan qabatama lafa jiru. Garuu maal isiniin jechuu barbaada ilmaan Oromoo? Waa takka isinitti himuu barbaada. Akka nama tokkootitti akka wallaalummaa kiyyaatitti jechuudha. Ani dhiifama naa godhaa jalqaba irratti namni artistii Hacaaluutitti duule tokkoffaan ana. Wallahi dhiifama naa godhaa. Hacaaluu Hundeessaa irratti namni dubbate tokkoffaa ana. Maal jedheen? Maa cal'ista. Ummata Oromoo dhumaa jiru, ummata Oromoo ajjeesaa jiru, mootummaan kun maal isinitti dalagee, maal isinii godhee cal'istee laalta ka jedhu Hacaaluu irratti namni dubbate tokkoffaa ijoodhaan ana fa'a. Har'a ammoo maal isiniin jechuu barbaada? Waan dabreerraa haa barannu. Waan dabreerraa haa barannu. Maal inni kana jechuun ani fakkeenya akka nama tokkootitti dogoggoruu danda'a. Balleessee jira dhugaa isinitti hima. Hacaaluu Abiyyi haga namara badaan seene nuti. Haga namara diktaataran seene. Haga namara mootummaa garboofataan seene. Haga namara mootummaa abbaa irreen seene. Haga namara seene jechuudha nu Dr. Abiyyi. Akka nama tokkootitti an Abiyyiin Hacaaluun ajjeesaa jedhee takkaa yaadeen beeku dhugaa rabbiititti. Kanaaf dubbadhu dhugaa jirtu lafa kaayee Hacaaluu. Jenneeni waan Hacaaluu irratti dubbanneef du'allee isarratti yaadneeti miti akka nama tokkootitti jechuudha. Asirratti maal isiniin jechuu barbaada? Dhiifama isa ammoo biyyeen itti hasalphattu dhaallee namni haaseenu maal jechuu barbaada waa'ee Galaasaa Gaaromsaa irratti isin maal jettanii har'a nam tokko Galaasaa Gaaromsaa jarana isin nama Hacaaluu ajjeesen beeytan moo hin beeytan? Anin beeka. Nama Hacaaluu ajjeese anin beeka isin hin beeytan. Maal gootan Galaasaa Gaaromsaa irra? Oromoo yaa saba bal'aa, yaa saba cokkunfamaa, yaa saba gabrummaa jala jiru, yaa saba dhiibbaa jala jiru, yaa saba gizee mara miidhamu, yaa saba gizee mara du'u. Nama Hacaaluu ajjeese anin beeka atin beeyta. Maal Galaasaa Gaaromsaa irraa maal barbaaddan?
har'a weellisaan Oromoo namni jiru Galaasaa Gaaromsaati. Hacaaluu nyaatame carraan ka isaati. Kana beektanii Oromoo isin. Kana beektanii waan akkanaa dalagaa akka biyyiin jiru beektu kana. Hacaaluun nyaatame namni hafe Galaasaa Gaaromsaati. Jarri jalqabu maaliif diraamaa dalagan? Namni biraa namni itti bilbilamu dhabameetiniin gaafa Galaasaan Gaaromsaa du'u Hacaaluu dawwalame Hacaaluun du'u Galaasaa Gaaromsaatti dawwalame. Sababni maali? Uf gaafadhaa isin marti as deebi'a. Wallaan akka nama tokkootitti akka Oromoo quuqamaa tokkootitti akka dhiibbaan ilmaan Oromoo mararra jiru tokkootitti isin dura dhaabbadha. Maaliif nu dura dhaabbatta yoo naan jettan Galaasaan Gaaromsaa weellisaa Oromooti. Hacaaluun Hundeessaa weellisaa Oromooti. Mootummaan kuni assaamni isaa maali? Hacaaluu rasaasaan dha'ee Galaasatti maa dawwalame? Gaafa reeffi isaa gara Finfinnee deebi'u Galaasatti maa dawwalame? Mee ilaalaa shira kana keessa jiru. Rakkoo guddatu jira. Har'a waa takka qofa wanni isin godhuu qabdan. Yoo Galaasaa du'aa murteessitan, yoo haa du'u jettanii itti murteessitan as baasa. Dhugaa baasi jedhaani. Dubbadhu jedhaani. Nama Hacaaluu ajjeesen beeyta jedhaani. Yoo dhugaa ajjeesuu barbaaddan. Wal dura dhaabbannee wal dhoorguu qabna. Galaasaa Gaaromsaa as bahee dubbate taanaan sakandii 2 isaan kennamu jedhan daqiiqaa takka. Daqiiqa lama namni isaa kennu hin jiru. Obboleeyyan ta'e na dhageeffadha. Namni har'a Oromoo biratti dhageettii Jawaar Muhammadi. Jawaar Muhammad addunyaa biratti dhageettii qaba. Ummata Oromoo biratti bakka guddaa qaba. Inni eessa jira har'a? Bakka hin jirre jira. Dukkana keessa lafa jala hidhameetiniin dukkana keessa taa'aa jira. Isin har'a maal jedhaa jirtan? Galaasaa Gaaromsaa nama Hacaaluu ajjeesen beeytaa as bayi. Nama Hacaaluu ajjeesen beeytaa as bayi. Hacaaluu yeroo duusan waan tokko sitti himee jira. Haga fedhe itti haa himu. Haa beeku maa goonanu. Nuti hin beekne ati hin beektan hin beeka. Wallaahi dhaziim dhugaa isinitti himaan. Namni Galaasaa Gaaromsaatitti quba qabdan nurraa dhaabbadha. Yoo dhugaa quuqaa sabaa qabaattan. Yoo dhugaa sabboonummaan isinitti dhaga'ame sheerii godhaa ilmaan Oromoo mara biraan nagaya. An akka kiyyatti ammaa booda weellisaa Oromoo irratti hin dubbadhu. Abadan. Aktiivistii Oromoo irratti hin dubbadhu. Warra biyya ambaa jiraniin alatti. Warra biyya keessa jiru ummata Oromoo waliin ta'ee qabsaa'uu qaba malee ati saba kana gantee, ati nu gantee, ati hattuudha, ati birriin bitamtee, ati fooqiin bitamtee. No. Amma gizeen sun taree jira. Never. Isha godhamin Oromoo. Gowwaan ta'inaa isin. Sammuudhaan deemaa. Sammuu keessan bilisa godhaa. Har'a tana Galaasaa Gaaromsaa as baheetiniini Oromoo. Ani isinin ganu. Ani isinin sobu. Hacaaluu nama ajjeesen beeka. Hacaaluu Abiyyitu ajjeese. Hacaaluu intala tanatu ajjeese. Yoo isinin jedhe bor maaliif taaziyaa Galaasaa Gaaromsaa taa'uu weddanii jechuudha. Jijjiirama kan fiddaniitiniin Galaasaa as bahii dubbadhu jettanii. Fooyyee kan fiddanii Galaasaa as bahii dubbadhu jettanii. Jawaariin mana hidhaatii baasa. Waa'ee Galaasaa ofirraa dhiisaa isin. Nama Hacaaluu Hundeessaa ajjeese anis hin beeka atis hin beeyta. Maaf wal soomna jedhan. Maaf wal kijibna. Maaf dubbii kijibaatiin garaa wal guuttan isin. Nama Hacaaluu ajjeese wallaaltanii gara Galaasaatti duultanii. Hin beeytan isin martuu nama Hacaaluu ajjeese. Galaasaan Gaaromsaa lubbuu ofiitiif sodaatee callisee taa'aa jira. Guyyoo waariyoo maal isiniin jedhe jiran? Guyyoo waariyoo. Dheengadda gaafa intarvii Hacaaluu godhu. Shimallis Abdiisaa TV mootummaa irratti bahee qalmaaf qopheessee jedhe. Qalmaaf qopheessee jedhe. Deebisanii guyyoo waariyoo har'a bakka inni itti hidhame beeytanii? Hin beeytan. Sababa maali? Sababaa intarvii san godhee jara na waa takka isinitti himu. Osoo Hacaaluun Hundeessaa intarvii san godhuu baate. Mee jara na lala. Mee sheerii godhaalle. Osoo Hacaaluun Hundeessaa intarvii san godhuu baate. Osoo intarvii san hin godhin mootummaan kun Hacaaluu ajjeesu taate ummanni Oromoo Hacaaluun nu gane jettanii akkasii hafuu eddan. Hacaaluun fooqiin bitame. Hacaaluun mana warshaa sibiilaatiin bitame jettanii akkasitti hafuu eddan. Guyyoo waariyoo Hacaaluu Oromoo ta'uu, abbaa haqaa ta'uu, abbaa Oromoo ta'uu, qabsaayaa Oromoo ta'uu ifatti nuu baase. Har'a addunyaan marti Hacaaluu jettee luka takkaan dhaabattee bara. Osoo akka gaafa awwalaa isin Hacaaluun bilchiginnaa ta'e jettan saniin Hacaaluun callisee osoo intarvii tokko hin godhin wanni akkanaa kan irra ga'u taate hagana dubbattaniifi no. Waan inni as baheetiniin an Oromooti yasin ganu. Yoo jiraadhes Oromummaadha. Yoo du'es Oromummaan du'a. Naa beekaa. An abbaan fedhe na bituu hin danda'u. An isiniif qaaliidha Oromoo isiniin jedhe bara. Ani Oromoof qaaliidha. Ani Oromoof warqiidha. Ani Oromoof dahaba. Ani Oromoof goldiidha isiniin jedhe Hacaaluun Hundeessaa. Kana caala maal gootan? Guyyoo waariyoo dhugaa Hacaaluu baase. Maaliif dhugaa tana baaseef har'a bakka inni itti hidhame hin beeynu. Maa nama kanaan dubbanne isin?
haga galaasaa gaaromsaa nuu fidaa isallee qallu malee hin teennu galaasaa gaaromsaa nuu fidaa galaasaa gaaromsaa fannisan malee hin teennu aboo diqqoo isii ummanni keenya kun tasgabbaya galaasaan gaaromsaa nama caalu ajjeese osomaa beekeeyyuu nutti himuun nun barbaachisu yaa Oromoo dhageeffadhaa dhugaa isinitti maan anamma galaasaan gaaromsaa nama caalu ajjeese hin beekun jedhu osomaa beekeeyyuu wanni inni nutti himu sun isarratti dhiibbaa guddaa fida nasbee isaa dhabuuf teessan caaluu kanatti boriififtaan footoo galaasaa gararra kaattanii deemuuf teessan akkuma caaluu hundeessaa kanatti galaasaa gaaromsaatti nurraa dhiisaa isin xilaanni keenya amaara naafxanyaadha jararratti haa qabsooynu galaasaa miti namni rasaasaan biyya ambaa keessatti isin dhukaasaa jiru biyya keessatti namni ilmaan abdiisaati Abiyyi Ahmadi Taayyee Danda'aati Takkalaa Uumaati maa jara kana miskiina guyyaa har'aa kana mee namnummaan galaasaa gaaromsaa waan inni keessa jiru beeytu jirta mee naafi miyaa Oromoo beeyta maal keessa akka inni jiru dhiibbaa akkamii keessa akka galaasaan gaaromsaa jiru beeytanii nam takkan beeytan garuu maal jedhaa jirtan rabbii jedhii OMN galaasaa nuu dhiyeessi abbii jedhii OMN maalaa godhuufi OMN galaasaa dhiyeessi guyyoo Acaaluu hundeessaa OMN tu qalmaa qopheessan jennee isin ufii keessanii har'a ammoo ka hafellee weellisaa hafe as nuu fidaa haa Abiyyiin ajjeesu as nuu fidaa haa Abiyyiin qaluu as nuu fidaa haa Abiyyiin balleessu yaa Oromoo shawwadamin nama Acaaluu ajjeese hin beeyta mataa keeti tokkoffaa kanarratti gadhaabadhaa nurra galaasaa gaaromsaa Acaaluu beekuu baatee isarraa waliin nu barbaanu takka illee hin jiru mootummaan kuni xiyyeeffannaan isaa ummata Oromoo kumaatamarratti nama 250 nurraa ajjeese Acaaluu malee nama 10,000 hidhee mana hidhaa keessa jira galaasaa gaaromsaa isaa kanatti mana hidhaa jira badhee jira isaa namni hin beekne nuu dhiyeessaa miidiyaa irratti akka inni dubbate yaa akii mootummaan kun daqiiqaa 2 kennuuf gurbaa kana daqiiqa 2 osoo galaasaan gaaromsaa waa takka isinitti himaan galaasaan gaaromsaa yoo as bahee dhugaa Hacaaluu baasi jettaniin wallaahi billaahi du'a murteessi jedhaani wama du'atee murteessi shahadaa kee qabadhu gara rabbii gara gali carraa kee mokkori jedhaani akkasii waamaa malee galaasaan nama Hacaaluu ajjeesen beeyda hin beeka'ee dhibbaan dhibbatti garuu nun fayyadu jedhan nun fayyadu mee haa obsinu Oromooti mee haa obsinu saba gubata mee haa obsinu saba rakkata mee haa obsinu saba cokkonama nu marti rakkoo keessa jirra galaasaan gaaromsaa dhugaa isinitti himaan keessi isaa gubatee jira gaafa haasaa deengaddaa irratti waan kottu naan jedhu natti fakkaatan jenne onnee kiyya keessa jiran jenne hagana caalmaa irraa barbaaddan gadi bayeetiniin namni Hacaaluu ajjeese Abiyyiidha namni akka Hacaaluun du'e godhe Shimallis Abdiisaati namni akka Hacaaluun du'e godhe Taayyeedha Lamroottu ajjeese Hacaaluu isiniin jedhu edanii no yaa Oromoo rabbii jedhaa sammuu banadhaa dhiisa gurbaan kun nu fayyada weellisaa kenna rakkoof callisaa jira jaalateeti miti isa qofaa miti artistii takkatti irratti hin duulina nagaatti dhumatee jira qabsoon kenna qabsoo isa dhumaa irra jirra qabsoo bilisummaa irra jirra bilisummaa yoo arganne galaasaan as deebi'ee dhugaa isaa nutti hima nama Hacaaluu ajjeese garuu har'a rakkoo kana keessa dhaabattanii osoo galgalaa ganama Abiyyiin nama takka takkaan gandarra deemee kutaa mararra deemee funaanee jaarsa beekamaa hayyuu beekamaa sheeka beekamaa fuudhee mana hidhaatti guuru kana yaa galaasaa kiyya koottuu du'i yaa galaasaa kiyya Abiyyiin si haa ajjeesu yaa galaasaa kiyya koottuu du'atti deem no abadan dhiisa maaliif sababa keessan ilmi namaa du'a Oromoo mee walaa kabajnu maaliif isiniin jedha beeytaniyan Hacaaluun wallaahi billaahi nututti duulee ay baase nututti duulee jennaan galgala ganama Facebook kanarratti mataa nyaannee laayiviin dhufnee akkamitti nu gante Hacaaluu nu kaleessa si jaalanna 4 kiiloo mana ta'ane jettee akkam akkana nu qootennaan gurbaan sun gubate an Oromoo hanganu haga jiru jedhee as bahe torbaan inni intervii godhe ajjeese namichi kun torbaan inni intervii godhetti har'a ammoo nama akkami jedhaa bar namnummaan galaasaa gaaromsaati irratti duultan kuni maali Oromummaan maan teessan an dhugaa anatti dhagaame galaasaa gaaromsaa nama Hacaaluu ajjeese dhibbaan dhibbatti hin beekaa jennu hin beekaayyuu jedha jala sarara garuu maal isinii godha jara maal isinii godha isin hin beektanii nama Hacaaluu ajjeese wallaahi billaahi namni nama Hacaaluu ajjeese wallaaltan takka illee hin jiru hin kakadhaayyuan guutuun kee maali goone luuxiidha shabakaa naa dhibbada zappi aboo jirtanii mee lakkoofsa takka tuqa shabaka rakkoo godhatu hin jirtuumi mee koomantii barreessa kanaaf yaa ilmaan Oromoo yaa ijoollee teen yaa ijoollee Oromoo
ilmaan oromoo qaqqaali injira bareeda galatooma interneetatu diqqoo rakkoo jala godhate ani ka isinitti himu dhageeffadha wallahi ana akka kiyyatti jeese dhibbatti Abiyyi Ahmad hin shakkina kanaafi duulli nu gaalasaa gaaromsaa irratti duullu fotoma isaa qofa gararra kaachuuf yoo ta'e malee dhugaa nuu baaseetuma haa du'uu yoo deemtan malee galaasaan gaaromsaa nama caalu ajjeese himee haa jiraatuun gowwaa namaatti akkasii yaada kanaafi wanti kun keessan namni marti keessan mee of duuba deebi'aaf laala galaasaa gaaromsaa rakkoo akkamii keessa jira har'a waan takka isinitti himaan galaasaan gaaromsaa sa'a kanatti mana hidhaa jiraa fi badhee jiraa beeytanii hin beeytan waraanaan eeggamaa fi bilisaan jiraa beeytanii hin beeytan gaafa isin ammoo gadi ba'ii kootu dubbadhu nama caalu ajjeeseen beeyta galaasaa hayyee xayyibin beeka eenyu isin haa jedhu edda Abiyyi Ahmadaa jedhuufi no yaa Oromoo dhaga'i qalbiin tuni onneen namaa tuni nasbeen namaa tuni qaaliidha isinitti himu Hacaaluu Hundeessaa namni ajjeese Xaqlaa Ministeerii Itoophiyaati du'ii ati saboon waanyin shabakaati maali shaayize dhageeffadhaa Oromoo maaliif kana isiniin jedhaan wallahi akka nama tokkootitti yoo walii galle malee yoo tokkummaa qabaanne malee yoo wal jabeessine malee rakkoo kana keessaa bahuuf deemaan jiru maaliifi artistii keenya kana galaasaa gaaromsaa mootummaan kun waa takkaaf irratti xiyyeeffate galaasaa gaaromsaa jechuun weellisaa cimaadha Hacaalutti aanee weellisaa beekamaadha kanaafi jalqabumaa siistamiin jarri baratan kun gaan Oromoon qabdu hayyuu Oromoon qabdu weellisaa Oromoon qabdu kana balleessuu barbaada Abiyyi maal jedhe sirbi dhaabbachuu qaba sirbuun dhoorgaadha hin sirbinaa yeroon sirbaa dhumate akkamitti akkana jedha mootummaan Oromoo tokko yaa akii aartiin kee haa du'u aartii kee hin geggeeffatini hin weellisin jechuun isaa sirba dhaabaa guutumaan guututti sirbi haa dhaabbatudha galaasaan gaaromsaa artistii beekamaa Hacaaluu Hundeessaatitti aanee bara ammaa yeroo amma keessa jiru kana keessatti maaliif kana godhanii jalqaba mucaa Hacaaluu dhayanii maaliif diraamaa dalaguuf deeman yoo gurbaan kun gadi bayee waan kana dubbate yoo galaasaan gaaromsaa kun gabbayee waa'ee Hacaaluu kana namni Hacaaluu ajjeese ebalu mucayyoo tanatu dhayeeyyu Hacaaluun natti himee jira kana ajjeese ebalu jedhe gaafa inni kana dubbate maali carraan isaa carraa takka qofa du'uu qofa akka Hacaaluu isinoo booyuudha bakka fotoo kaayachuu shaamaa qabsiifnee fi fataa dhiiga isaa baasaan jirru yoom gumaa Hacaaluu baaftanii galaasa tartanisi gumaa Hacaaluu yoom baaftanii galaasaa kootu atillee du'u jettanii waamtan jarana gadhaabbadhaa maal wal ajjeemnee wal hin fidnu ofii keenna walirratti hin duullu gizee walirra duulan tale gizee ammaa kana keessa sanumaa yeroo ammaa kanatti moo yeroo ammaa kanatti namni galaasaa gaaromsaa irratti duultu mataa kee rakkoo qabdaati gadhaabbadhuuf laali maaliif kana isiniin jedhaan Itoophiyaa keessatti yeroo har'aa kanatti ummanni Oromoo akka lammii lammaffaatiin laalama weellisaan Oromoo akka nama afaan Oromoo afaan isaan kana lugaamaniitiin laalama galaasaan gadi bayee waan kana badhetti nuu haa baasu jarana OMN irra nuu dhiyeessa OMN irra nuu fida maal aboo OMN ilmaan Oromoo nama yaadu tokko bar miidiyaa OMN jechuun miidiyaa hayyootaati miidiyaa dhiigaan ijaarameedha miidiyaa qabsaa'otaan ijaarameedha miidiyaa lafee qabsaa'otaatiin ijaarameedha maaliif weellisaa Oromoo fidee har'allee qalmaaf qopheessa yoo har'a jarana gadi bayee galaasaan gaaromsaa akkuma isin jettan kana OMN dhiyeesse annama Hacaaluu ajjeesen beekaa eenyunni mucayyoo tana ajjeese Dr. Abiyyi irraa ajaja kallattiin fudhatte yoo ka galaasaan jedhu taate du'aa galaasaa gaaromsaa du'a oolchuu dandeessanii galaasaa gaaromsaa rakkoo kana keessaa baasuu dandeettanii rakkoo inni keessa jiru kana keessaa baasuu dandeettan hin dandeettan maa itti duultarree mee ishii galaasaa dhiisaa isin Hacaaluun du'eemi jara Hacaaluu dhabneemi namni Hacaaluu waliin du'u kumaatama jira har'a fakkeenya waa takka isinii kaasuu barbaadaan galaasaa gaaromsaa aartii kenna onnee saba Oromoo mara keessa jira Abiyyiin Ahmad wallahi wabillahi na Oromoo na aman daqiiqaa takkatti galaasaa gaaromsaatiin kennu Abiyyiin daqiiqaa takka daqiiqaa nuutti guddata malee sakandii lamatti har'aa tana bar isin quban qabdan malee galaasaa gaaromsaa akka itti inni ba'u akka itti inni galu maal akka inni nyaatu maal akka inni dhugu eessa akka inni dhaqu eenyu akka inni bilbilu wallahi billahi kana guutu nama jalatti godhanii bayaaf gala isaa eeggama nama akkanaa kana nam tokko maal jedha abboo galaasaa nuu dhiyeessa galaasaa nuu fida nama Hacaaluu ajjeese galaasaan hin beeka atillee hin beekta nama Hacaaluu ajjeese anis hin beeka nama Hacaaluu ajjeese hinde mee waa takka isin gaafadhu isin Laamroot mucattii jedhamtu ka gaafa Hacaaluun Hundeessaa du'u bira jirtu san mucayyoo masaan guyyaa takka miidiyaa irratti dhiyeessanii mucattiin sun Hacaaluun akkamitti du'e sababa maaliin du'e mee watti bira jirtu
fagoo itti dhukaasan moo kaluu itti dhukaasan mee nutti himi Laamroot mee mucattimmaan sun miidiyaa irra dhufattee guyyama takkatti maglacaa kennitee beeyti yaa Oromoo waliin fidnu nyaannee fidnu dhaabadhaa galaasaa irra dhaabadhaa dhugaa isinitti himaan osoo Laamrootiin suni Laamroot Kamaalta jedhamtu tuni osoo mucayyoon maan guyyama san miidiyaa boqqoolloo kana miidiyaa boqqoolloo yookaan BBC Itoophiyaa yookaan miidiyaa xaafii yookaan miidiyaa garbuu kanarratti gadi baatee ani Hacaaluu wayita inni du'u waliin jira ayyee akkamitti du'e badhee itti tokko sammoo bira dhaabatanii ajjeesammoo mee nutti himi ati waliin jirta rakkoo Hacaaluu kana baruu barbaanna Laamroot teenna namni jedhee mucattiisan guyyaa takka miidiyaa irratti dhiyeessee gaafate jira isin maal irraa barbaadanii ilma Oromoo ajjeesuu naannessitan Hacaaluu Hundeessaa akka waan ofii kenna nyaanneeti maal jenneeni ka'ii gadi bahi sirbi ummata keetii sagalee ta'i ummata kee kakaasi ummata keetii dubbadhu maal seene wayita san numartuun shawwadamne mootummaan jiru kuni hagana muluu mootummaa Amaaraan seene nuti mootummaa jiru kana hagana muluu Nafxanyaan seene nuti mootummaa jiru kana akkanatti badaan seene nuti kanaaf Hacaaluutti duulle malee wallahi billahi rakkoon akkana isarratti dhufaa osoo beeyne walirratti dubbannee dhoorginee akka Hacaaluun miidiyaa irratti dhufne godhuu dandeenya jechuudha har'a garuu Abiyyiin Ahmad badaa Minilikiin lammaffaan Itoophiyaa irratti deebi'uu isaa namni hin galiniif hin jira jedhee yaadu'an kagalgalaa ganama Eertiraa dhaqee akkaataa itti nama ajjeesu siyaasiin gaafatu namnummaan gowwaa tokko namni har'a weellisaa Oromoo koottu gadi bayi artistii Oromoo koottu gadi bayi ati rakkoo Hacaaluu hin beektaa koottu na dhaabbadhaa Oromooti wal jaalanna tokkummaa qabna galaasaan gaaromsaa nu fayyada yoo jiraate nu fayyada Hacaaluu dhabnee jirra namni du'e homaa nuun godhu yaa Oromoo yoo yakkooyyuu qabaate yoo dogoggoraayyuu qabaate rakkoo tana keessaa baanee sirreeffanna dogoggora takkallee hin qabu galaasaan maaliif isin hin jara beeytani wallaahi wabillaahi dhugaa isinitti himaan hin doorsifamaa jira hafuura takka baafannaan sakandii isin kenninu jedhaanii jiran kana mara isin hima beeytan rakkoo biyya keenya keessa jiru numa beeytan akkaataa hayyoonni teenya mana hidhaa keessa mee kanaa miti har'a Shamsaddiin Xaahaatii fi Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa kaleessa mana murtii dhaabanii mana murtii keessatti abukaattoon jaraa akka mana dukkanaa sanii nu baasan akka bootaan kun nu ilaalamu nu gaafadhaa jennaan wallaahi achiin deebi'anii mana hidhaa keessatti daaraa godhanii lafa ka'an Shamsaddiin Xahaa Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa dhukkee irraa kaase poolisii dhukkee isin amma ganaa maal jettanii galaasaa fidaa galaasaa miidiyaa irra nu dhiyeessa galaasaan nama Hacaaluu ajjeesen beeka maal gootanii galaasaa fi Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaa waliin keettan galaasaan jarana weellisaa keessani waan inni goddanyaa Hacaaluu jaalallee nas bee taateef itti dawwalanii yoo galaasaan rakkoo Hacaaluu kana dubbate isallee dhabamsiisuuf Oromoo guutumaan guututti harka si marachiisuu deemaa jira Abiyyiin guutumaan guututti harka nu marachiisee qullatti nu waan isin qabdan isin harkaa fixuu deemaa jira waa'ee galaasaa itti dhiisaa qabsaa'ota keenya kan mana hidhaa jiran akkami baafna Jawaar Mohammad akkami hidhaa baasna Baqqalaa Garbaa akkamitti hidhaa baasna Hamzaa Booranaa akkamitti hidhaa baasna mee tanarratti haa dalaynu waa'een galaasaa namni galaasaa dhiyeessaa jettan qalmaa dhiyeessaa jedha miidiyaa irratti osoo hin ta'in Abiyyitti fida Abiyyiin qalee xabbafatee haa nyaatu tanuma malee wanni biraa wanni isatti duultaniif hin jiru yoo qalmaa dhiyeessuu barbaaddan ammuma isiniin jedhaan wallaahi wabillaahi akka fedhe wanni mucaasanirra gahe an keessa hin jiru tatarteeyyuu akkaataa itti qaanfadheetinii waan ta'u wallaale waa'ee Hacaaluu irratti katti dubbadhe akkamitti saba Oromoo callisee laalta jedhee Hacaaluu irratti dubbadhe an har'a uf nyaataa jira jismii kiyya uf nyaachuu jira galaasaa gaaromsaa wallahi osoo inni badii fedhe qabaate osoo inni nama Hacaaluu ajjeese akkana qabatama beeke as bayi natti himin jedhu abadan maaliif beeytani nasbee isaatii yoo jiraate namni kun aginne Hacaaluu jaalatuun beeytan namni kun qaama mootummaatii miti mootummaa waliin hojjataa hin jiru mindaa mootummaa takka kafalamaaf hin jiru akkuma isin beeytan tana maayii kana qarqaarsa wayii godhaaf hin turre isin har'a ammoo gadi bayii kootu du'i galaasaa gadi fidaa galaasaa nuu qala Abiyyiin haa qaluu fida no Oromoo dhiisi firraa dhiisi waan akkana hin fudhannu walirraa dhaaba walaa gorfannu waan nuun taane irraa walaa dhoorginu tokkummaan keenya akka sibiilaa cimee jira amma jiran tokkummaan keenya akka sibiilaati cimee jira Oromoon keessaa fi alaa walii gallee jira tokkummaa keenya ka walii galle kana akka xilaanni nu keessa seen waa'ee galaasaa gaaromsa miidiyaa irra dhiyaachuu qabaa kana saalfadha abadan hin ta'u jedhan guyyaa takka bulu gurbaan kun guyyaa takka haga gaafa riskiin isaa jirtu sababa keenya ammaa du'amaa dhiisaamee jedhan nutuu fidee ajjeesee maal gootanii jettan nutu fidee miidiyaa irra baasee akka du'u godhe maal gootanii jettan mee callisaa akkanumattuu haa jiraatu akkuma amma jiru kanattu mee haa rakkoo kana keessaa bahu bar Itoophiyaan
rakkoo guddaa keessa jira bar ummanni Itoophiyaa musiibaa guddaa keessa jira bar isin kana har'as bayitiniin dhugaa lafa nuu kaayi yaa jamaa biyya seerri hin jirre tokko keessatti biyya namni nama ajjeesu hin beekamne tokko keessatti biyya mana murtii dhaabattee manni murtii waan takkasii godhuu hin dandeenye keessatti as bayitiniin rakkoo tanan beeytaa nutti himii ka jettaniin kuni dogoggora guddaadha. Shimallis itti bilbilee takkalaan itti bilbilee taayyeen itti bilbilee nun galchuu yaa aboon nurraa dhiisa maaliifi jarri kun deemanii galaasaa gaaromsaallee galaafachuuf deeman jechuudha. Akkana tuyyuu nu haa jiraatu galaasaan akkanumattuu nagaan nu haa jiraatu galaasaan nama caalu ajjeese anis hin beeka atis hin beeyta osoo dhugaa nama baruu barbaaddanii laamroot mucattii jedhamtu sun isiin qofti isinii baqiidha isima qofa miidiyaa irratti isinii dhiyeessanii acaaluu akkamit du'e eenyutu rukute fagoo rukutammoo sibira dhaabatanii rukutammoo bifa nama sanii beeytaa uffata akkamii uffata akkam jira waan akkanaa guyyaa takka hin gaafanne mucayyoosa kanaaf nama caaluu jeese atis hin beeyta anis hin beeka waa'ee kanaa asumatti nurraa dhaabaa waa'ee galaasaa gaaromsaa an amma booda nama galaasaa nuu dhiyeessaa jedhu san ijji bafinjii isin dura dhaabbadhee isin irra dubbadha rakkoo biriif waamaa jirtan malee ajjeesuuf waamaa jirtan malee haa jiraatuufi miti yoo haraa akkanumatti akka takkaan artistii jirtu ay bayi dubbadhu jenneeni ajjeefna jettan itti fufa yookaan waa'ee galaasaa achumatti nurraa dhaabaa isiniin jechuu barbaadeeti tabiraa ammoo waan baay'ee nama qaanfachiisu daawon kaarotii ka jedhu tokko ergaa gabaabduu wayii jechuudha ijoollee teenna ijoollee shamarraniitiif ergaa qaba kaarotii daawon jedhaa jirtan daawon kaarotiin kuni dhugaa rabbiititti wanni kun waan baay'ee ulfaataadha waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee nama saalfachiisu miidiyaa irratti deema an dhugaa rabbiititti viidiyoo san argee jennaaniin baay'ee saalfadhe ufuma kiyyaayyuu ka'ana kana saalfadhe dubartiin maal taatiree jira ka'aniin dhiira akkasii saalfadhe ijoolleen maan shamarranii an hin beeku akkaataa itti jarri jiraataa jirtu dhugaa rabbiititti jismiin kiyya kun narra ligitaaye a'uuzu billah maal abbo jarana fakkeenya ummata faranjii kana yoo fudhattan adda jaran garuu ani amma waan mara keessan deemu garuu wanni takka wanni na ajaa'ibe shamarri takka shamara taanii maan quuqabne jedhaa baran ilmoon shamaraa takka shamara biriifumaaf hin yaanne fakkeenyaaf rakkoo haa jennu viidiyoo ofii waraabdee jirti viidiyoo ofii kana poostii goote shamarran ijoollee shamarranii ijoollee dubartii biraa maqaan balleessu ani kophaa kiyyatti waan fedhe viidiyoo kiyya kana badhee baaseetiniin maqaa kiyyaan shamarran biraa tuqamuu hin qabanii maqaa kiyyaan ijoolleen biraa ijoolleen qulqulluun tuqamuu hin qabanii maaf waan akkanaa yaanne isin shamarran waan akkanaa dalaydan tun ati bilxiginnaa daggafi abbaa feete daggafi abiyyi daggafi garuu shamara ta'uun kee qofti shamarran irratti dhiibbaa geessee jira ijoollee shamarranii mara diqqeessee jira dubartii beeytuu mara dubartii muuminaa mara dubartii jechuun dubartii meeqa jira jenna shamara yoo jedhan takkama dubartiin dubartii maa bara har'aaniin dhiiraa in saalfadhe dhugaa baay'ee natti ulfaate wal diqqeessuun gaarii miti dubartoonni teenna waan tokko ati viidiyoo sanuu akkasitti fuula kee as baastee abashaa ta'uu kee mul'isaa ijoollee Itoophiyaa ta'uu kee fuula kee mul'isaa viidiyoo akkanaa kana waraabdee Facebook irratti yeroo poosti gootu ummata dubartii kaanii maa yaaddameeti dubartii hafansan maa yaadda nuti dubartiin marti kana dalaga jedhee namni fudhatu nama mataan hin dalayne tokkoffaa atummaan mataan kee maa asumaa ol hin dhoyfatiin ishii fuuluma kee waan biraa dhiiseti akkuma namni faranjii iyyuu siseehu faranjiin maan sunuyyuu ka waan ati dalayde sanii waan akkanaa dalaydu hin jirtu anamma maqaallee dha'uun barbaadu jedhan waanuma isiin dalayde saniin faranjii waan akkas taatullee hin jirtu mormuma kee asii ol maan dhoysin waan feete dalaggeeti homa feete morma kee asii ol yoo dhoyfatte kabajaa shamarran biyya teennaafis kabajaa dubartii teenna dubartii oromootiifis kabajaa gootee jirta paartii daggafuu miti jedhan kun waa'ee paartiitii miti amma isin paartiitti achi fudhattanii dubartiin bilxiginnaa maraatte naayi dogoggora kun wallaahi billaahi dogoggora dubartii lafa laalchifteti mataa shamarran hundaa lafa laalchifte rabbii keessanii jedha ijoollee shamarranii walaa gorfannu waan akkanaan dalagina aboo asumaa ol illee taatu maan dhoyfatin mormuma kee asii ol maal abboo ati abbaan qabdu haadhan qabdu zariin qabdu firan qabdu obboleettiin qabdu obboleessan qabdu akaakayyuun qabdu abbeeraan qabdu gosan qabdu kanan saalfattu yoo nu saalfatin Allahu akbar qiyaamaan bu'uuf deemaa jirti jedhan qiyaamaan kanaafi wanni akkanaa ijoolleen dubartii wanni taree jira ka amma achiiti
uma feeta yoo safaatan homa feeta yoo baalaydanii keessa tartan abboo rabbii jedha asuma ol morma keessan asuma ol nurraa dhoysa Itoophiyaa ta'uu keessan akka isin hin beeyin ilmaan Oromoo ta'uu keessan akka namni isin hin beeyin asuma ol qofa dhoyfadha waan feetan dalagaa isin homa feetan nuti waan biraa irraa barbaannu fuuluma keessan argee namni ijoolleen tun ijoollee Oromooti akka isin fuuluma kana asii ol viidiyoo kee muri jalaa waan feete dalageeti maal abboo safuudha kun safuu ijoollee kaawwanii fi siifuu yuun ta'u matama keeti har'a maal abboo rabbii jedhaa subhaanallahi kana kuni waan baay'ee ulfaataadha dhiifamallee naa godhaa ijoolleen shamarranii isinillee isinitti dhagahamuu hin qabu shamarran teennas isin gaddisiisuu hin qabu kun isin gaddisiisuu hin qabu an akka nama dhiiraa tokkotti wallahi viidiyoo san laaluu natti ulfaate ilaalleellee baay'ee na darbare dhugaa rabbiiti maaliif akka malee natti ulfaate akka malee na gaddisiise kana garuu hamilee ijoollee dubartii teennaan cabsina hamilee dubartoota teennaan cabsina rabbii jedha yaa aboo namni satrii waan jedhu tokko rabbiinu namnummaan biraatu osoo waan akkanaas argeessi sattaruu qaba ati ufii keetii jaran ufii keetii waan akkanaa dalagurra anummaan kun badii akkasii sii dalaydu yoo si dhufe wallahi si sattaruu qaba si himuu hin qabu wantalli kun akkana dalay jedhee viidiyoo kee gadhiisuu hin qabu sii kaa'uu qaba dhoysuu qaba balleessuu qaba ati mataa keetii ufii dalaydee ufii uf waraabdee ufii keetii addunyaa irratti gadhiifta sanoo akkanatti fuula kee mul'isaa ummanni Oromoo fuula kee si ilaala la ilaha illallah subhanallah waan akkanaan dalagina rabbii keessanii jedha ani wallahi waan takka isinitti himu rakkoo dhiira dhabiitiitillee miti kun rakkoo dhiira dhabaniitillee kana dalaguu natti hin fakkaatu safaaxaadha kun rabbitti kafaruu ani waan fedhe godha waan jedhu tokko dhufe amma waan fedhe feesbuukni ka tole martuu silkii hin qaba viidiyoo akkaataa itti waraaban barate akkaataa itti laayivii waraaban barate viidiyoo achi kaanii homa feene dalaynee feesbuuk irra gadhiifna haara noorwiidha kuni waan hin taane kuni sheemooniyu waan akkanaan dalaginaa isin maal abboo Oromummaan waliin himannaa miti yoo paartii feete daggabati bilchiginnaa feete ta'i nurraa dhiisi abbaa feete bilchigennummaa keetii miti kas ilaalaa jiru Oromoo ta'uu keeti bilchiginnaa wanni jedhu amma inumaayyuu jiru sa'aatii kanatti warri ani bilchiginnaa ofiin jedhu sun ummata mataan hiikkataan tare kanaafi dubartii takkattitu dubartii guutuu maqaa balleessa amma nam tokko viidiyoo kana yoo argu akkamitti ilaala nama niitii ufiituu namni irrifata jedhan waan akkanaan dalaginaasi wallahi billa waan badaadha kun kanumaayyuu maala boo'i waan baay'ee nama aarsu dhugaa rabbiititti baay'ee itti gadde amma nammoo manni kennallee warri feesbuuk irraallee dhiisa daawon kaarotii minaamina kana nurraa dhiisa intala rabbiin salphise haa salphattu abboo abaaraniitumatti dhiisuudha malee kuni waan nyaataati firaafireedha kuni nu kana daawoniin hin ta'u sheemiidhaayyuu jaran akkanan jedhina isinillee warri feesbuuk irraa kunis dhiisa gariin kun amma seenaa godhuu jammareeyyuu akka oduutitti gadi baafateetiniin oduu dabarsuu jammartanii jirtanii kanaafi adaraa dubartoonni teenna waan akkanaa yoo dalaydan nuti isin dhoorguu hin dandeenyu nuti isin daangessuu hin dandeenyu garuu fuula keessan asii gad dhoyfadhame asii ol badhetti hambisaa viidiyoo keessa asii gadi waan feetan dalagaa waan feetan garuu asumaa oliin hin mul'atina Oromoo ta'uu keessan akka isin hin beekne jechuudha isinii galaa miti Oromummaa keessan akka namni isin agarre Itoophiyaa ta'uu maalii kana Itoophiyaa illee hin jennu isin amma mucayyoon akkana dalayde tun ijoollee Oromoo natti fakkaata garuu akka kiyyatti illee hin beeku ijoollee Oromooti jedhee amana garuu asii ol dhoyfadhaame asumaa ol dhoysi rabbiin takka teetis akka safaaxeemi nus ilaaluu hin dandeenye yaan ilaaluu hin dandeenye dubartiin biraa akkamis ilaalti aniin dhiiraa na dabbarre dhugaa rabbiititti wanni akkana u'uu jedhe mata na jeeqe kanaafi ka'ana kana ta'e warri sheekota warri ulamaa namni feesbuuka kana fayyadamu marti akkuma anaa kanatti cinqamaa ture garuu waan akkanaa warri dalaydan asii oliin dhokadhaa akka namni Oromoodha isin hin jenne akka namni shamarran Oromooti isin hin jenne asii ol dhoyfadhaa viidiyoo keessan asii gadi waan feetan nun galchu nu mirga keessa qaama keessani waan ta'eef dhiifama ani akka kiyyatti ijoolleen dubartii isinitti hin dhagaamin aniin dhiiraa dhugaa rabbiititti akka malee na gaddisiise akka malee uy hin gadde dhugaa maal abboo sanumaayyuu abboo akkasitti callisee taa'ee namni jismii ofii guutuu waraabee fuula ofiitiin akkana nama laalaa maal intala qilleensarraa dhalatte moo isin namarraan dhalanne ani mumkin isii beekuu dhabuu danda'a
Ani beeku atin beeyta yookaan namni isii beeku Facebook kanarraan dhabama jettaniisi. Isiin fakkeenya biyya feetaa jiraattu. Awurooppaa jiraattu, Ameerikaa jiraattu, Suud Arabiyaa jiraattu, Dubaay jiraattu, Masrii jiraattu, Qatar jiraattu, Kuwait jiraattu. Har'a amma sa'a kanatti eessa teettanii ilaalaa jirtan? Bakka mararraan ilaalaa jirtan. Interneeta cufate malee uummanni Itoophiyaa abbaa faatii isii maatiin isii ilaalaa bara. Mee wayita kana maalumatti dhagama fira isii rabbii jedhaa isin ana dhiisaati. Firrummaa mucayyoo tanaa yoo isii arge maaluma kana muluu dhiira dhabame moo? Dachima tanatu socho'e moo maali wanna kana dalaga kana ga'u dalaguun? Safuudha kun safuu. Wallaahi billaahi kuni durriyyummaallee miti jedhana. Durriyyummaallee akkaataa qaba. Durriyyeellee yoo taate ati waan biraati kun durriyyummaan akkanaallee hin jiru. Maalaani durriyyee akkanaan agarre biyya faranjii keessa jirraa miti. Faranjii maan watta nama waan isiin akkanaa kanaan agarre. Faranjii waan akkanaan jiru abbo. Nu biyya faranjii jirra amma wallaahi billaahi dhugaa rabbiititti an akka kiyyatti baay'ee na dabbare. Waan feete dalagi dhokal maali viidiyoo waraabdee addunyaa gadhiisu? Fuula ofiin dhoyfattu sila kuni maaliin akkasii dhiifama naa godha. Baay'ee nu gaddisiise. An Facebook irraan kaasadhee akkaataa itti kaasuu dadhabe dhugaa rabbi. Viidiyoo gadhiifame san guutuma Facebook irraa jim godhee naa jim jechuu danda'e. Haga abbaan achii gadhiise balleessuutti hin badu. Ummanni wal jalaa fuudhee sheer godha kun sheer godha kun sheer godha. Nu jeeqee jiraayyuu amma mulumaa mataa nu jeeqee bakka. Kanaaf namni ogummaa qabdan nurraa kaasa. Abbaan gadhiifte deebisii kaasi waan kana nurraa. Aboo nurraa balleessaa bakka hin barbaannu. Facebook alaaluun nu dabbaree bakka. Akkamitti Facebook fayyadamna nu jaran? Akkamitti Facebook maayyuu mee akkamiin laalla? Facebook akkamiin laalla? Kanarraan isinillee manni kennallee mee waan wanni jedhina ka daawon jettanii daawon. Wallaahi billaahi dhugaa rabbiititti jeeqamnee jirra aboo. Hin taane aboo. Akka malee nu jeeqee jira. A'uuzu billah. Kaasa warri keettan kaasa. Viidiyoo kana abbaan keetta nurraa kaasi. Nurraa kaasi dhugaa rabbiititti an akka kiyyatti kaasa nurraa hin barbaadu an. An akka kiyyatti hin barbaadu isinis warri akka kiyyaa isinitti dhagahame. Wanni kun eenyumaafuu ani xuruudha jedhee yaadu. Namni wanni kun tasisa jedhu hin jiru. Viidiyoo kana abbaan gadhiifte kaasi. Subhanallah rabbii kee sodaadhu nu homaa sin godhu. Namni homaa sin godhu. Garuu addunyaa taa'ee si ilaalaa jira. Anarra bakkeen jiru kun biyya ambaati biyya Jarmanii jiraan. Awurooppaa keessa jira. Isiin ka gadhiifte yoo ta'e yookaan biyya ambaa Arabaa keessa. As taa'ee viidiyoo san argee coraan narra du'e. Akkamitti isinitti hin dhagahamne? Kaasi yookaan Facebook isaa irraa muluma jim godha. Maal abboon? Ana dhiisi reeffi koo biyya kana hin ba'u. Waadaan qaba. Eenyuani ji'a sagalitti hin dhaladhe. Ijoollee sabiyyii ijoollee xixiqqoo. Wareegamte. Diina dhaabatte wareegamsan adda miti ani. I'm proud biyya kana jiraachuu kiyyatti. Qeerroo Media Network subscribe, share, like nu godhaa galatooma.